Yoosef yookaan abbaa manaa boontuu ja'a jechuudha. Kana dura of miite yookaan of ajjeeste sun abbaan manaa ishii guyyaa har'aa kanaa waaldaa TV araraa raajii masarat bukkee deemee manna kimii manni yaalaa furmaata dhabnaan achi deemee jechuudha. Isaaf kadhatameera. Dhugaa dubbachuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Nama lama dhabuun illee gaarii miti garuu baay'ee tokko ulfaata. Namattis murteessuun gaarii miti garuu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi raajii masarat biraa guyyaa har'aa deemee kadhatamee fiiraa jechuudha. Rakkoo sammuu qabaa, sammuu isaa keessa miidhamee jedhame hin nyaatus, hin dhugus, hin rafus, hin dandeessu, hin deemuu jedhame hin hidhame jechuudha. Maaliif naasurraan kan ka'edha. Haadha manaa akka kana of biraa dhabuun illee baay'ee ulfaatadha. Danda'ee rafuu, danda'ee nyaatu, danda'ees immoo deemuu hin danda'u sammuu isaa keessa rakkoo qaba jedhanii fakkaata manni yaalaa jechuudha. Eeggi guyyaa gaafa isheen boqottee dhaga'ee inni eeggi ishee gaafa ishee of biraa dhabe kana ta'e jechuudha. Maaliif naasurraan nama jaallatan tokko miti haadha manaa akka kana of biraa dhabu jechuun baay'ee tokko ulfaata. Nuunumtiyyuu warra miidiyaa irratti ishee qofa beeknu warrumti akkatti miidiyaa irratti ishee beeknu itti siqeenya hin qabneyyuu dhugaa boontuun baay'ee tokko laphee namoota baay'ee cabsiteetti jechuudha. Baay'ee gaddineefirra dhugaa akka mataa kootti duuti ishee anaan baay'ee tokko natti dhaga'ama. Akka namummaatti. Maaliif seenaa ishii kanaan dura dabarsite yeroo laalanii haala ishii rakkoo hundumaa dandamattee lafa kana geessee bara aduun immoo ishiidha baatutti obsa dhabdee lubbuu ishii kana galaafatte kanatu namatti dhaga'ama. Maaliif baay'ee tokko ulfaata waa'een boontuu jechuudha. Kanammoo jechuun nuunumti warra isheerraa fagoo jirru yoo ammana nutti dhaga'ame inni immoo haadha manaa akka kanaa haadha manaa warqii haadha manaa xaartuu haadha manaa lubbuu ishii dabarsitee jaalala isaarraan kan kenniteef haadha manaa akkasitti makiinaa faa sabiraayis goote haadha manaa bakka waan hundumaatti isaaf taate gaafa of biraa dhabu dhugaa dubbachuuf ta'uu bakka itti dhaga'ame. Sababa kanaanii rakkoo sammuu godhatee sammuu isaatiin miidhame hanga iddii guyyaa isheen duute isheen biraa boqottee kaaste amma yoonatti hidhamee jira jechuudha. Dhiphina sammuurraan qabamee jechuudha. Hin nyaatu hin dhuguu danda'ee hin deemu bakka irra fusii jedhame baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Haa ta'u malee kana seexana malee seexanatu gidduu isaanii kana godhe jechuudha dhugaa dubbachuuf. Maal namni akkatti wal jaallatu namni akkatti lubbuu walii dhabu innis jaalala isheedhaaf yeroo dubbatu afaaniin jechuudha. Jaalala inni isheedhaaf qabu yeroo ibsu baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf aniin baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Isheenis immoo akkatti lubbuu ishee isaaf dhabde sadarkaa kanaan of ga'uu isheetti ani baay'ee tokko kan ishees natti dhaga'ameera. Maaliif bakka seenaa namni hin dabarsine booneen dabarsitee waan har'a geessee gaafa xiqqoo kanarratti immoo abdii kutattu kana seexanadha. Maaliif yootu seexanatu gidduu isaanii golee dhugaa dubbachuuf akkaataa isaan wal jaallatan laaltee akkaataa isaan wal kabajanii baqa jaalala isaan waliif qaban ilaalteetu seexanni lubbuu ishee galaafatte jechuudha. Isheenis obsa dhabde waan hundumaayyuu dandeessee xuuxuu machaa'u karaarra buluu waa baay'ee dandeessee booneen ishee alanaa kana humna isheetii ol gaafa ta'u baqa loon boqodhee yoon du'e qofan boqodhaa kanaan caala kan jettu obsa dhabdee hiriyaa itti himattullee otoo qabaattee hiriyaan sun furmaata laachuu danda'a. Bakka namatti ni mannee jechuudha. Isheen namatti ni mannee eenyutti mattisree namni isheetti siqu yookaan maatii yookaan bakka hiriyaa tokko qabaattee raatte booneen lubbuu ishee amma kana atattamaan galaafattee yaadoni. Maaliif namni tokko gaafa rakkoo humna keetii ol ta'u gaafa cinqatii sitti dhaga'amu gaafa bakka waan hundumtu humnaa ol namatti ta'a mitire bakka nama tokkotti siqxee hiriyaas dhiiras soo ta'e dubaras soo ta'e itti mattee namsun yoo namummaa qabaate yoo namummaa oromummaa yoo bakka nama gaarii ta'e furmaata sii godhuu danda'a. Kanaaf booneenis akkasii maal dhaqxee miti isheen hoggasuma dhaqxeef murtoo ofirratti fudhatte lubbuu ishii galaafattee uffettee bakka
Kanadha malee otoo xiqqoo obsa godhattee haadhuma ishii sanaaf haadhuma ishee sallaalte. Dhiirri tokko yoo deemes tokko dhufuu danda'a waan ta'eef haadha ishii sallaaltee bakka rakkoon qabu guyyaan har'aa kun hin darbiti. Guyyaan har'aa kun darbuu danda'a. Qoyyoon bulee narraa galuu danda'a. Hariin kun jettee of tasgabbeessitee raatte ani akka kana lubbuu ishee amma daqiiqaa kana gidduutti of baasis jedhee hin yaadu dhugaa dubbachuu maaliif duuti ishii baay'ee tokko anaan garuu amma guyyaa meeqatti duuti ishii sun keessa kootii bahuu hin dandeenye bakka yeroon suura ishii ilaalu bakka waanuma jirtu natti fakkaatti dhugaa dubbachuuf amanuu hin dandeenye jechuudha. Hin amanuus hin dandeenye bakka maaliif akkaataa seenaa ishii hundumaa yeroo ilaalu akkaataa ishii lafa dhufte waan hundumaa ishii yeroo ilaalu bakka jajjabina ishii dubartii ogeettii ta'uu ishii gaafa ilaalu ani bakka dhugaa ani maal akka ta'e amanuus hin dandeenye. Kanaaf booneen obsa godhattee otoo haadhuma ishii sallaalte haadhuma harmee ishii sallaalte obsitee raatte bakka hunduu darbuu danda'a. Maaliif jennaan duruu isheetu of jiraachisa. Duruu ishiin jabduu fi cimtuu akka taate beekamaadha of jiraachiste abbaa barbaadetti immoo heerumuus dandeessi yoo inni deemeyyuu dhugaa dubbachuuf. Kanaaf dhiiraaf jedhee ani garuu akka kootti murtoo akkasiis ofirratti fudhadhu. Maaliif lafa kanarratti gubadhe umurii amma kanaa gubadhe miti achirratti soonan gubadha'u. Lubbuu waaqayyo kaa'immoo waaqumatu fudhata malee harka ofiitiin of balleessuun gaarii miti kunuu cubbuudha akka mataatti. Garuu immoo seexanni hojiin seexanaa maali dharee nama balleessuudha keessa ishii gortee godhi jetteen. Malee gaa'ila ofii immoo lammanni immoo gaa'ila ofii gara miidiyaatti fiduun gaarii miti. Dhugaa dubbachuuf ani barumsa guddaa ijoollee kana lamaan irraa argadheera. Maaliif jennaan gaa'illi da'ooma wayya. Maaliif bakka gaa'illi miidiyaa irratti yoo dhufe bakka sirrii miti dhugaa dubbachuuf ija namaatiifuu gaarii miti. Waan hundumaa miidiyaa irratti ofidan boru bakka koomentii sallaaltee aaruu dandeessaa. Bakka gaa'ilumti hin diigama gaa'ilumti gaarii hin ta'u. Ani baay'ee tokko booneef joosin irratti dhugaa dubbachuuf barumsa guddaa naaf ta'eera anaa garuu. Maaliif jennaani bakka waanuma dhoskaa waan tokko yoo miidiyaa irratti baasan gimmaasha dhoskaallee wayya malee akkatti lubbuu ofiis balleessuun gaarii miti. Yoosef immoo kan inni haadha manaa akka kanaa jechuun dhugaa dubbachuuf haadha manaa akka kanaa biraa dhabuu jechuun ani hin beekaa garuu ani amman gadde anatu keessa koo beeka amman booniif jechuudha namni inuma boqotaa inuma du'a garuu an akka muca'oo kanaa garaa koo na gubes hin jiru maaliif seenaa ishii kaleessa dabarsite yeroon taa'ee ilaalu bakka baay'ee tokko abdii nama kuta. Kanaafuu edda rakkinaa baatee tarkaanfattetti lubbuu ishii galaafatte otoo xiqqoo teessee otoo xiqqoo tutturtee aduu ishee dhabbee kana otoo argitee raatte gaariidha ture akka kootti garuu immoo namni kamuu yeroo isaatti hin du'a kan harka ofiitiin of ajjeesan kanatu gaarii miti dhugaa dubbachuuf maaliif harka waaqati isatu si keessa kaayante inni yoo fudhate bakka duuti bareeda duruma jira garuu immoo akka tasaa isa akka kanaa of ajjeesan aarirraan kan ka'e obsa dhabuurraan kan ka'e bakka amantaa ofiitti cimina dhabuurraan kan ka'e malee akkamitti lubbuu waaqayyo naaf kenne guyyaa isaa eegdee hin dhufa duuti guyyuma dhiyeessuma ammoo dhiiraaf jedhee immoo dhiiraaf ikkoo ani ofin maali dhiirri tokko yoo deeme tokko hin dhufa bakka boonee irratti ilaalanii waan baay'een barumsa namaa ta'a dhugaa dubbachuu boonee irratti ilaalee ani garuu barumsa guddaan fudhe dhiiras garmalee amanuun hin ta'u waaqa ofii akka waaqa ofii keetti irratti tokkoffaa irratti amantee lammaffaa immoo isaa gaditti waaqa gaditti immoo dhiira laaluun gaariidha maaliif jennaan bakka booneen jechuudha waaqa olitti isaa amantee gaafa isa dhabdu immoo lubbuu ishiif bakka nan boqodha kana caala kana dura iyyummaatu natti taphachaa ture maatii dhabuu koorraan natti taphachaa ture acuucamaan ture amma immoo gaa'ila heddiin goradhee ammas boqochuu dadhabee jettee lubbuu ishii funyootti of rarraaste jechuudha maaliif bakka hin ta'u nama garmalee amanu nama jaalladhu malee garmalee amanuun gaarii miti ani barumsa guddaan fudhadhe garuu isheen namoota baay'ee barumsa taateetti dhugaa dubbachuuf malee baay'ee ulfaataadha malee obboleessa keenya kana Yoosef inni tokko dhabame sila'u waan godhamu hin jiru baga waaqayyo immoo isa hiike baga waaqayyo isa fayyise manni hakiimii kan dadhabee har'a kadhatamee fi baga waaqayyo waan hundumarraa bilisa isa godhee isaa fayyisu maaliif jennaan bakka wanti ta'e wanta hin deebine tokko homaa gochuu hin danda'amu sababa isaatiin muca'oon kun of ajjeestu malee sababa isaatiin of miite garuu beekamaadha kun ansi dhabee jiraachuu hin danda'u jettee waan dubbatteef innis immoo kana laalee gaafa of biraa ishee dhabu gaafa isheen of fannistu wayin dura wedaana anatoo egaa ture akkasi jedhee itti dhagahamuu danda'a kanaafu
waaqayyo gooftaan balaa akkasiis namatti fidiini du'a akkasii abdii kutannaa akkasiis namarraa fageessu. Egaa wanti godhamu hin jiru isheedhaaf waaqayyo jannata isheedhaaf qananiisu. Yoosef immoo waaqayyo baga isa hiikee baga isa furee dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko. Ani garuu yeroo kana dura mana kiimii turee akkasii jedhan an dhugaa amanuu hin dandeenye. Maaliif jennaan viidiyoo isaa ilaaleera garuu isuma gaafa isheen duutee awwaalchaftee gaggabee bakka yoona fayyeera jedhee yaada akka odeeffannoo akka namoonni dudubbatanitti akkasitti yaada malee hanga yoona akkamitti nyaatu akkamitti fayyuu hin dandeenye jedhee gaafii manatti ta'ee jira. Garuu har'a gaafa raajii masarat bukkee deemee kadhatamee fi viidiyoo isaa gaafa argu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko na gaddisiise. Baga waaqayyo isa hiike maaliif haa jiraatu? Bakka isheen silas seexanatu godhee waan ta'eef waaqayyo ishee jannatatti ishee qananiisu isa immoo waaqayyo isaa fayyisu. Dhugaa ishee immoo waaqayyo baasu malee waan godhamu hin qabu. Kanaaf haadha manaa akka kanaa biraa dhabu jechuun numattiyyuu an beeka garuu inni immoo sababa ishiin waa baay'ee argeera waan ta'eef akka ishee lubbuu dhabduufis argeera waan ta'eef kanaaf bakka baay'ee itti dhagaamee dhukkuba hamaa keessa gale garuu har'a kadhatamee fi waaqayyo bilisa isa baaseera. Baga waaqayyo isa gargaare. Egaa viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura. YouTube koo immoo subscribe, like, share na godhaa na jajjabeessaa. Obboloota koon isiniin jedhaa nagaan naaf tura.